فيديو هي دبر خيسة تواي بلسكنا بلنا خاصة تنجرا بلسكنا تكاو بارتين بلارنا خجا مكون بيا كودو في ديمي ديمي جرا أو وربين سو متاتي لولا أمتا جدتي carraa fituudha bal'aa akka ta'e bal'inaan wanni kaasanii jira jechuudha. Viidiyoo har'aan tana keessatti Oromoon karaa kamiin qabsaa'uu qaba qabsoon uummata Oromoo amma sadarkaa maalirra jira waan jiru kana mee bal'inaan laaluuf itti deemnaa jechuudha. Qabsoon akkuma beekamu waan tira takkatti jalqabamee dhumuu miti akka fiigicha ulee wal harkaa fuudhinsaati jechuudha. Qabsoon waan tira takkatti injifannoo barbaadamu san irra gahu jechuu miti jechuudha. Kanaaf irra baay'een nama injifannoo wal saamuu irratti keessaafuu warreen hayyoota waan kana bal'inaan akka itti deeman gizii gargaraatti ni mul'ata. Injifannoon wal saamuu malee keessaafuu qabsoo karaa nagaatiin dhumaatiin hedduun akka namarra gahe namuutu ni yaadatamaa jechuudha. Namuu ni beeka. Qabsoon karaa nagaa biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti kan danda'amne hayyoonnis wanni akka xinxalaatti kaan ni jira jechuudha. Peaceful demonstration irratti namoonni baay'een namoonni dhufuu hin qabne lubbuun namaa qaqqaaliitu dabraa ture. Amma immoo kan barbaachisu qabsoo hidhannoo wanni jedhamu sadarkaa guddaarra gahee jiru. Deemee deemee wanni kun isa utubuun karaa kamiin danda'ama, karaa kamiin deeggaruun danda'ama, karaa kamiin cinaa dhaabbachuun danda'ama moo qabsoo kallattii biraatiin deemnee itti deemamuu qabu. Wanni jedhamu kun namuu biratti ajandaa ta'uu hin qabu jechuudha. Maaliif haalli amma itti deemaa jiru haalli qabsoo hidhannoo itti deemaa jiru sadarkaa guddaarra gahee jira jechuudha. Sadarkaa guddaarra gahee jira. Maaliif qabsoon yeroo hedduu wareegama ka gaafatu wareegama qaqqaalii lubbuu daa'immanii lubbuu haadholii lubbuu dargaggoota nama galaafataa jechuudha. Kanaaf qabsoo kana keessatti yeroo gabaabduu keessatti injifannoon akkamiin ta'uu danda'ama waan jedhamu kanarratti walitti dubbatamuu danda'uutu irra jiraata jechuudha. Yeroo gabaabduu keessatti injifannoon dhufu hoo Oromiyaa qofa ta'uu qabu immoo akka sabaa fi sablammoota mirgoota sabaa sablammoota kabajee kabachiisuu ta'uu danda'uutu irra jiraata. Deemee deemee sabaa sablammoonni cunqurfamoon qabsoo kana cinaa hiriiruu danda'uutu irra jiraata. Cinatti hiriirsinee bilisiginaa takka badhaadhinaa inni jedhamu kun wanti akka waan shanyii namaa lafarraa tubuutti istiraateejii ta'uun dhaabbachuu yeroo gabaabduu keessatti dhaabbachuu danda'uutu irra jiraata jechuudha. Maaliif lubbuun namaa qaaliin daddabree jira. Fakkeenyaaf hanga ammaatti wanni Itoophiyaa keessatti seenaa Itoophiyaa keessatti ta'ee hin beekamne kan ammatti harkaa jiru ni jira. Kun ammoo itti fufuu danda'uun irra jiraatu. Fakkeenyaaf amma sabaa fi sablammoonni akka hiree ofii murteeffachuu kana wajjin wal qabatee sabaa sablammoonni deemee deemee akka meeshaatti akkaataan itti fayyadaman garuu mirgoota isaaniitiif wanti akkasitti tumamee hojiirra oolaa jiru hin jiru. Kabajamuu qaba. Maaliif mirgi sabaa sablammoota kamuu qixxee kabajamuu danda'uutu irra jiraata. Kanaaf dhaabni cunqurfame jiru dhaabni qabsoo kanatti dabalamuu qabu cinaa hiriirsanii injifannoo barbaadamu yeroon irra gahuun qaama abbaa qabsoo kanaa tarkaanfachiisaa jiruuti jechuudha. Kanaa achitti deemee qabsoon karaa nagaa deemee akka kana duraatti diyaaspooraa warreen biyya alaa jiraniin deemee balaaleffannaa takka hoo White House steetii adda addaa irratti move takka hoo deemanii daawun wanni jedhamu san dhaabbachuu danda'uutu irra jiraata. Qaanyiidha ammoo salphina jechuudha. Maaliif wanti akkasii deemee qaanyiidha nuuma Oromoodha. Waan ibgoone waan ta'eef jecha kun yeroo xiqqoo keessatti waan keenya waan ta'eef jecha yeroo xiqqoo keessatti karaa inni barbaadamu
akkasitti meessuun gaariidha. Maquu qabdiisi yoo isin hin qabne yoo isin meene namoonni keessaaf uummanni mirgi namaa cunqurfamee biyya san keessatti dhiitamee jiraachuun hin danda'amu. Biyya sabaa sablammoota hedduu afaan hedduun keessatti dubbatamu waan ta'eef jecha addatti keessaaf amma naannoo Oromiyaatii fi naannolee haaraa yeroo ammaan tana hundaan keessatti akka waan lafa qabsiisuudhaaf itti deeman ni jira jechuun naannoleen Tigraay duraan fudhannee Amaaraa keessatti lafa hin qabanne deemee Oromiyaa keessatti keessaaf godina Harargee lamaan irratti wanni tahaa jiru kun deemee fudhachuu akka waan silaa lafa qabsiifne wanni jedhamu hin jiru jechuun maaliif godina jiddu galeessa qofarraa waraana adda bilisummaa Oromooti galee kaaja'an namoota baay'inaan jiran namuu taajabee jira jechuudha. Akkasumatti godinoota adda addaa keessatti aanota adda addaa keessatti wanni jiru dachaasanii akka ta'e namuu beekuu danda'utu irra jiraata. Maaliif qabsoon gosa sadarkaa guddaarra deemee jira. Fakkeenyaaf amma kitaaba adda addaa amma Jawaari Seebisaa deemu qabsuma kana haa deeggaruu jechuudha. Qabsoo kana haa utubuu jechuudha. Maaliif hubannoo wal fakkaataa qabatee kallattii barbaachisu namuu cinaa dhaabbatee injifannoo barbaadu yeroo muraasa keessatti akka harkamsiisan wal cinaa nama wajjin tokkoon akkatti deeman wanti gaariin mul'achaa jiru ni jira jechuudha. Kanaaf namni hundinuu kitaaba kanallee bitatee dubbiseellee waan keessa jirullee hubatee akkasitti qabsoo galmaan ta'e kanuma.